Baay'ee gaarii otoo beesin gahin waan idda OBN baane yookaan televiziyoonii Oromiyaa duraaniitii baane amma hundeeffama OBS jirutti yeroo gabaabduu sanatti waasii kaasuu barbaada. Yaadatta ta'e jaataanii nyaata lama nyaannee beekna. Jaataanii gammadaa kolfaa taphachaa. Jaataanii nyaata lama. Waan ittiin geejjibamu taaksii yaabbannus dhabne miilaanis deemnee galaa. Namootattis gaafa dhufne hija namoonni ittiin nu ilaalanis kaan bitaa mirga ilaalaa jabaadhaan nuun jechaa kaan immoo nu baqachaa darbinee kana hunda achi keenya otoo omtuun ta'in otoo omtuun uumamin guyyaa kaanii wasiilli koo tokko naa bilbilee nargaa mana barumsaatti si dadhabee yuunivarsiitiitti si dadhabee dhiisi Oromoon mootummaan ta'uu biyya kanatti meeqa dhume amma immoo idduma eebbifamtee baate boru na gargaarta boru maatii gargaarta nu gargaarta siin jennaan har'a saryatamte lafa Oromoon biyyan bulchinetti maal sii godhoo dhiifte naan jedhe. Amma safarri isaa waan hin beekuuf homaan itti hin fakkaanne. Gaafa hundeeffama OBS'tti seennu ati jechuun abdiisaa fi ayyaanaan qooda jalqabaa qabdanii waan nuti yaadne yaadda yeroo sanatti. Nuyi lammata miidiyaanuu uumamaa namummoo nu qacaree qacaramaa taanee dhaqnee mana sanatti nu hojjisiisaa kan jedhu hin turre sammuu keenya keessa. Yaalleerra karaa qaxxaamuraas biyyaayis bahuu qabsootti makamuu keessaa wal dubbanneerra qophoofneerra dhaabannee hin duunuka. Namni kaayyoo qabuuf yoo galmaan hin geenye hin nyaata jechuudha keessa isaati. Kanaaf nuyi waa yaaduu nuyi waa ilaalu bitaa mirga Oromoo ilaalu iddoo siyaasni Oromoo irra ga'e ilaalu nama siyaasa Oromoo dursuu akkamittiin qunnamuu dandeenya jedhee nuyi yaalu gidduu kanatti atii fi ayyaanaan obbo Dinquu dubbiftanii gaafa waan akkanaa jira walaa arginu jettanii nutti himtan haawuti gudbii akkamitti eeyyee obbo Dinquu guddummaa isaa hin beekna hin dhageenya namooma inni qabu hin beekna nama Oromoo akka ta'e hin beekna garuu kana godhaa mootummaa dura dhaabbataa nama mootummaan karratti cufe karra sana namni jalaa banaa gaafii ture jechuudha. Sana dhufnee gaafa walli geenyee dhimma isaasinuu bilcheessitanii gaafa obbo Dinquun dhufee nu gidduu taa'ee haasayee namoota akka keessanii faana yoon du'e maali isin warra didee warra rakkoo Oromoo didee warra maastar pilaanii didee warra Oromoon televiziyooniin tamsaasa kallattiitiin otoo darbaa jiru biyya kana keessatti maqaan isaa arrabsame warra didee waan ta'eef isin faana dhaabbachuun nagaa jedhe obbo Dinquun. Dubbichi kana qofa nutti dubbatee otoo dhaabee nuuf injifannoo. Sababiinsaa nama ammas nuun jedhu hin arganne Oromoo miliyoona 50 yeroo sana jennu keessaa jechuudha. Hin darbine egaa hin fiigne jechuudha. Nu nama 16 taane sammuu nama miliyoona 50 walitti qabuudhaaf nu hundi keenya digirii jalqabaa qabna yoo san. Oromoon dooktarii qaba, piroofeesarii qaba. Isaan kanatti waa himuu isaan barsiisuu yoo maal qabannee isaanitti dhufne jarri kun nu dhaggeeffatan ammoo maal qabannee dhufne maqaa isaa maqeessin yaadatta yoo ta'e maqum kana nama bira deemne televiziyoonii nun dhalanne televiziyoonii dhalchuuf jirra ciniinnachaa jirra ciniinsifataa jirra hamma ciniinnattu immoo ciniinsirraa harcaa sana goonee nama baay'eetti maqaa gaafanne waan nu coruu dhabne waan lafa garaa keenyaa ga'uu dhabne gaafa yennu deebine immoo teenya
eessa teenya mana qabaanneeti baay'een keenya mana kiraa keessa jirra mana nama dhuunfaallee dhaquu hin dandeenyu yoo dhaqni immoo maaliif dhufan maal haasa'an muka jala teenyeet isa yoo toonimiin akka nama shaayii buna dhuguu dhufee teenyee waa'ee OBS gaafa dubbannu nu kanaa namni dooktaroota Oromoo taasa'u nu kanaa namni itti haasa'u maal immoo itti haasa'u loogoon OBS maal ta'uu qaba mootoon OBS maal ta'uu qaba na yaadadha jecha gaaf sana jedhee miidiyaan Oromoo lama ture yeroo sana akka lachuu ta'uu hin dandeenyu akka tokko ta'uu hin feenu akka tokko ta'uu hin dandeenyu kanaaf maal ta'uu dandeenyu akka Alii Birraa taanaa maali Alii Birraa dhaloota irratti hojjete dhaloota ijaare aadaa sabichaa aartii sabichaa afaan sabichaa duudhaa sabichaa kanaaf akka isa ta'uu hin feenes hin taanu akka ta'uu isa ta'uu hin dandeenyees hin taanu akka Alii Birraa taaneetu barsiifnaa jenneetu OBS ciniinnannee cinii ofirraa buufnee beekumsa xiqqoo qabnuun seenaa lafa keenya